Haa ta'u dambalii sammuudhaa baraa irraa brain waves dambalii sammuudhaa iddoo afuritti qoodama jenne. Inni tokkoffaan beettaadha. Beettaan lafa namni baay'een irra jiru. Kanaafituu namni baay'een irraa addunyaa keenya irraa depresshiniidhaan, stressiidhaan, anxietyidhaan, yaaddoodhaan dhumaa jira. Namni baay'een kanaan saaxilamee jira. Inni kaan hirriba dhabee qorichaan rafaa jira. Sababii beettaarra jiraniif jechuudha. Namni beettaarra oolee beettaarra bulaa. Inni kun immoo immune systemii keenyas gadi buusee dhukkubaa fi saaxilamaa irraa hospitaalonni gurguddaan addunyaa keenya irra utuu jiranii saayinsiinis guddatee meeshooleen fayyaa keessatti gargaarsa guddaasaa kennanis baay'ee baay'atee utuu jiru. Namni garuu akka malee dhumaa, akka malee dhukkubsataa, akka malee du'aa jira. Namni baay'een fayyaansaa guutuu miti, fayyaansaa hir'uudha. Dhukkoo baay'eef saaxilamee namoonni dhukkubsataa jiru jechuudha. Sababii maaliifi sababii beettaarra jiraniif. Sammuun keenya kun akkamittiin akka inni hojjetu wallaaluurraa kan ka'e. Dambalii sammuudhaa hordofanii deemuu dadhabuurraa kan ka'e saaxilamaniiru jechuudha. Aariidhaa fi dheekkamsaa fi dafanii gadduudhaa fi nama hammeessuudhaa fi loluudhaa fi jibbaa fi namni saaxilamee jira. Wanta ittiin ofiisaa qabbaneessu, tasgabbeessu, gammachiisu immoo barbaaduudhaaf ammas suusii garagaraa jalatti, yakka garagaraa jalatti namni dabarsee akka inni of kennu. Isarraa kan ka'e yakkoonnis baay'atanii manni hidhaa yookaan manni sirreessaa biyya kamiiyyuu hidhamtootaan guutee akka inni jiru beekamaadha jechuudha. Kun egaa dambalii sammuu keenyaa hordofuu dadhabuudhaan eessarra akka jirru beekuu dadhabuudhaan eessarraa eessatti of dabarsuun akka nurra jiru wallaaluudhaan attam goonee iddoo akkasiitti of dabarsina isa jedhu wallaaluudhaanitu namni miidhama gurguddaa isaa keessa rachuudha. Utuma kolleejjii dhaqee, yuunivarsiitii dhaqee, baachilarii isaa, maastarsii isaa, PhD isaa, MD isaa hojjeteera yoo ta'e illee namni garoommayyuu saaxilamaadha. Waan meeqaaf warri maallaqee gurguddaan isaan harka jiru, abboonni qabeenyaa baay'eenis isuma kanaan rakkataa jiru. Namni baay'een gammachuun qabu, nagaan qabu, fayyaan qabu, boqonnaan qabu, jireenyi namoota baay'ee rakkinaan guuteera jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessa nummoosa kana barree ofii keenyaas boqonnee, ofii keenyaas gammannee, nagaa taanee, fayyaa taanee, maallaqas aksesii maallaqa amma barbaannes qabaannee addunyaa keenya kanas ittiin tajaajillee, ittiin boqochiifnee, tasgabbeessinee rakkina ala kana jiru keessaa atleast tokko hinnee gaaffii ala kana addunyaan qabdu keessaa gaaffii tokkoof deebii laannee gahee keenya baanee addunyaa kanarraa darbuu waan nurra jiruu fi dambalii sammuu kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni irratti hojjetaa irraa beettaa taanee alfaadha. Alfaan iddoo gaariidha. Lafa nuyi itti meditationii jalqabnuudha. Lafa nuyi itti rilaaksii gochuu jalqabnuudha. Lafatti barachuu dandeenyuudha. Lafatti qorachuu dandeenyuudha. Lafatti amaloonni garagaraa itti meltaawutii goonidha. Lafatti dhukkubii garagaraa meltaawutii godhuudha. Lafatti immune systemiin keenya deebi'ee fooyya'uudha. So iddoo alfaatti gara alfaatti of fiduun baay'ee gaariidha jechuudha. Beettaa irratti frequensiin isaa 15-40tti, alfaa irratti immoo 9 kaasee amma 14 isa jiruudha. Achirraa immoo hamma teettaatti gadi bu'uun hin danda'ama. Amma teettaatti gad of buusuu hin dandeenya. Teettaan immoo alfaa caalaa baay'ee iddoo ba'eessa jechuudha. Inni immoo lafatti deeper meditationiin iddoo inni itti ta'uudha. Meditationiin keenya lafa qabatu deepii lafa inni itti ta'uudha. Yeroo meditation sana keessa galluyyuu akka nama reefuu irriba keessa lixaa jiru yeroo itti taanuudha. Yeroo itti abjuun nuuf ifuudha, abjuun nu mul'atu, abjuun nutti argamuudha. Yeroo itti mul'ata arguu jalqabnuudha. Keessi keenya ifama. Imaginationiin keenya yeroo inni itti guddatuudha. Yeroo itti kallattiin hundumaan banamaan nutti argamuudha. Akka dandeenyu yeroo itti barruudha. Jijjiiruu akka dandeenyu, waa geeddaruu akka dandeenyu, waa fayyisuu akka dandeenyu, bu'aa akka buufnu, gatii akka qabnu,
potential nu keessa jiru yeroo nutti argamaa deemuudha. Wanta haaraa fudhachuudhaaf sammuun keenya, qalbiin keenya, garaan keenya yeroo itti banamaa ta'uudha. Wantoota tokko tokkotti dafnee connect of gochuun yeroo itti danda'amuudha. Rakkina yeroo itti hiikuu dandeenyuudha. Dandeettiin waa uumuu keenya isa alfaa caalaa iddoo kanatti yeroo itti baay'ee guddatudha. Insightiin keenya yookaan qalbiin keenya qalbii yeroo itti horannuudha, yeroo itti guddatudha. Intuitioniin keenya utuu waan tokko iyyuu hin baratin, barnoota wayii tokko utuu hin qabaatin akkasumatti danda'anii ka'anii waa godhu, waan ofumaaf lo'uu namaa godhu, ogummaa guutuu, beekumsa guutuu, hubannaa guutuudhaanii waan dhufee akka nuyi waa hojjennuuf nu gargaaru jechuudha. Intuitioniin kun achitti dhufa. Kana jechuun addunyaa hafuuraarraa waa arganna jechuudha. Inspirationiin iddoo kanatti kan inni dhufu kamiif iyyuu kaka'umsa qabna jechuudha. Kaka'umsi keenya guutuu ta'e waan jiruufi excitementiidhaan kaanee waa hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Beettaa irratti consciousii keessa turre, alfaa irratti leerii isa jalqabaa subconscious'iitti dhufne, asitti immoo deeper subconscious'ii keessa yeroo nuyi itti gallee super subconscious'iidhaaf immoo yeroo nuyi itti qophoofnu iyyuu ta'a jechuudha. Immune systemiin keenya iddoo kanatti baay'ee boostii godha. Akkasumas relaxationiin keenya immoo baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Hirriba guutuu, hirriba qulqulluu, hirriba gaarii iddoo nuyi itti rafnuudha. Intelligensii iddoo itti taanuudha jechuudha. Iddoon kuni akka kanattiin walii wajjiniin ilaalle egaa amma gara dhumaatti isin fiduudhaafi delta waves and delta dambalii deltaadha. Inni kuni 0.5 dha kaasee hamma 4tti frequencyinsa 0.5 dha kaasee 0 hin jiru. 0tti gadi buufnu 0 limitii waan ta'etu jira. Isa isin barsiisa. Wantoota really barbaachisoo hin taane baay'een isaa sammuu keessan keessa kuufameera yoo ta'e akkamittiin isaa jireenya keessan keessaa release akka gootan, akkamittiin akka of keessaa haxooftanii baaftan, 0 state'itti gad of buuftanii 0 limitii keessa galtu jechuudha. Yeroo sana 0 state keessa gaafa galtaniittanii limitless taatu, daangaan tokko isinirra hin jiraatu jechuudha. Addunyaa daangaan qabne keessa lixuun hin danda'amu. Sammuun keenya raawwatee nagaa guutuu isa jedhamuuni hamma inni guutamutti meditationiin keenya deeppii ta'uu hin danda'a jechuudha. Deeltaan kun egaa teettaa caalaa baay'ee dinqidha. Iddoon kun immoo teettaa caalaa, teettaan immoo alfaa caalaa gaariidha. Beettaa irratti really yeroo dhannee waa barsiifnu, waa leenjifnu, waa tokko yeroo gochuudhaaf kaanu hamma hojii sana xumurrutti malee achirra turuun nurra hin jiru. Deeltaan kun lafa occur during deep state of dreamless sleep. Kun kan inni ta'u gaafa nuyi dhannee dreamless sleep, deep state of dreamless sleep, abjuun keessa kan hin jirre, irriba guddaa, irriba fagoo, irriba dinqii keessa gaafa nuyi dhannee galluutu dhufaa jechuudha. Deeltaan kun meesa walii hojii ilaallaga. Tokko deepest meditation jalqabna iddoo kanatti. Deeper ituun taane deepest. Theta irratti deeper irra turre, alpha irratti immoo the beginning of meditation. Achitti jalqabne meditation begins there. And then yeroo thetaatti dabarreennu thetaani deeper idha. Deeper meditation achitti ta'a. Delta irra yeroo dhufnee gallu deepest meditation keessa galle jechuudha. Yeroo deepest meditation keessa gallu maalta akka jirutti delta keessa gallee jirra jechuudha. Many scientists believe to be the most beneficial state. Scientistoonni baay'een akka irratti walii galanii statein kuni, iddoon kuni, dambaliinni kuni dambalii baay'ee bu'a qabeessa jedhaniitu yaadu. Dambalii baay'ee bu'a qabeessa. Kanaafuu attamitti iddoo kana gal meditationiidhaan. Meditation jettamii deepest meditation. Isa isin barsiisa gaa. Deepest meditation keessa gallee yeroo as keessa gallu iddootti saayintistoonni baay'een nu eegaaran jechuudha kun. Qorannaan isaanii kan inni agarsiisu namooti deepest meditationiidhaanii deeltaa keessa dhaqanii galanii yoo dhaqanii galanii bu'aa hammanan jedhamne argatu isa jedhamu nutti himaniiru. Associated with deep dreamless sleep. Kan inni wal qabateeru, kan inni firoomeeru, kan inni wajjin hidhata ta'ee jiru dreamless sleep wajjin. Deep dreamless sleep wajjin jechuudha. Unconscious to super conscious part of mind.
unconscious irraa yookaan immoo subconscious irraa gara super conscious itti yeroo inni itti dhufuudha jechuudha iddoon kun. Yeroo beta irra turre conscious turre, conscious nuyi turree fi conscious nuyi super conscious garuu tokko miti. Super conscious tokko miti. Alpha dhaa fi alpha irratti layer isa jalqabaa subconscious keessa turre, theta irratti immoo isa keessa dhufnee gallee deeper subconscious irra dhufnee gallee jechuudha. Sarraamonni gara super conscious nu dabarsuudhaafitu theta irratti hojjetamaa ture. Dhufnee yeroo delta keessa gallee jennu unconscious dhaatu gara maaliitti dabarre jechuudha. Unconscious dhaatu gara super conscious itti dabarre jechuudha. Yeroo kana maal jechuudha kun? Subconscious keenya programii isaa hundumaa fixee hojii isaa hundumaa yeroo inni itti raawwatu jechuudha. Yeroo sammuu keenya keessaa negative inni ta'an hundumtuu xaragamanii ba'anii positive minded yeroo nuyi itti taane waan hundumaaf waan sirrii ta'aniif waa'ee keenya waan gaarii ta'aniif yeroo nuyi itti aware taane yeroo nuyi itti conscious taane jechuudha. Conscious isa beekamaadha kun. Conscious isa gaariidha kun. Waa'ee fayyaa keenyaa, waa'ee nagaa keenyaa, waa'ee gammachuu keenyaa, waa'ee finance keenyaa, waa'ee relationship keenyaa, waa'ee addunyaa kana tajaajiluudha, waa'ee uumaadha. Isaan kana torban hundumaa irratti area irratti focusii goonu kana torban hundumaa irratti iyyuu conscious taane bu'aa barbaachisaa biyya lafaatii fi buusuu bira yeroo nu itti geenyu ta'a jechuudha yeroon kun. Yeroo itti ijarraa hirmannu, yeroo itti ijarraa godhannu jechuudha iddoon kun. Iddoon kun baay'ee iddoo barbaachisaadha. Best for immune system. Iddoon kuni immune systemiin kuni yeroo inni isa dhumaatti boostii godhee dhukkuba kamiinuu, dhukkuba turesi, dhukkuba jirusi, dhukkuba dhufuuf jedhu hundumaasi dhanni keenya ofirraa ittisuudhaaf yeroo inni itti qophaa'e yoommoo dhukkubi keessa keenya galee jiraatesi dhukkuba keenya keessa keenya galee jiru ofuma uumamuma isaatiin yeroo inni itti heal of godhuudha. Yeroo inni itti heal of godhu of fayyisuu danda'a namummaan keenya ofuma isaatiin. Akkuma sila jedhee meditationii keessa gallee fayyaa ta'uu keenya yookaan immoo anfayyeeraa or anfayyaadha seedhu sana miira isaatii wajjiniin feelingiidha wajjiniin emotioniidha wajjiniin amantiidha wajjiniin amma keessa deddeebinee meditate gaafa goonu maaltaa habitii ta'a. Isaan kun arfan gaafa jiraatanii subconscious keenya keessa dhaqee gala. Subconscious keenya keessa groupii neuronsii jira. Groupii neuronsii kun immoo maal godhu jennee electrical signaalii ergu jenne. Electrical signaalii isaan ergan signaalii ettamiiti fayyaa kan fayyaati. Fayyaadhaanii seedhutu gadhiisu jechuudha. Reactionii sana chemical reactionii sana gadhiisu yookaan immoo electrical signaalii sana gaafa isaan gadhiisan jedhanii isaan kun hundumtuu walitti dhufanii gruppiidhaan warri neuronsii gadhiisan kun hundumtuu walitti dhufee gaafa dhuu kuufameetu humna guddaa ta'eetu maal ta'a dhanna hundumaa irratti gadhiifama jechuudha. Dhanna hundumaa irratti gaafa gadhiifamu isaan kun maal godhachuudha dhukkuba kamiin iyyuu dhanna keenya keessa jiru hunduma isaanii xaraganii baasu jechuudha. Lafee cabee jiru yoo jiraate lafeen sun akka inni walitti gaxxamu godha. Dhanna madaa jiru yoo jiraate madaan sun akka inni qooru godha. Vaayirasii galee jira, baakteeriyaatu nu keessa galee dhukkuba sana uumee jira yoo ta'e isaan hundumtuu keessa keenyatti chemical reactionii sanaan yookaan immoo electrical signaalii sanaanii akka isaan du'anitu godhe jechuudha. Akka isaan du'an godhe dhukkuba kanseriitti, dhukkuba kaleetti, dhukkuba onneetti, dhukkuba mataatti, dhukkuba duddaatti, dhukkuba harkaatti, dhukkuba miillaatti, maqaa dhukkubaa hunduma isaadhaa, dhukkuba HIVtti hunduma isaatti namni maal ta'uu danda'a jechuudha fayyuu danda'a jechuudha. Ariifatee isa kan mana qorichaa caalaa, isa amma qoricha fudhannu caalaa, sarjarii isa godhan caalaa dhanni keenya uumamuu isaatiin ofii isaatii of fayyisuu danda'a. Manni qorichaa utuu hin uumamin dura maal of godhaa ture? Of fayyisaa ture dhanni keenya waan ta'eef. Of fayyisaa ture. Ituu medical doctoriin dhufini dhanni keenya ofuma isaatiin of fayyisaa ture. Uumamuma isaatiin dhanni keenya waan godhee of fayyisuu qaba waan ta'eef deeltaa kana keessa dhannee yeroo gallee jennu chemical reaction dhangala'aan sun hundumtu fayyaa kee immune system keenya dhaqanii boostii godhu. Inni immoo akka jirutti dhukkuba nurraa dhowwa, dhukkuba nu keessa galeessi
chemical reaction gadhiifamu sanaan jireenya keenya keessa haxaayitu fayyaan keenya guutuu ta'a jechuudha. Fayyaan keenya guutuu ta'a. Kan duwwaa miti iddoon kun iddootti haareffamnuudha. Iddootti haareffamnuudha. Namni namaaf fayyaa guutuudhaaf nama tokkoof kan barbaachisu nyaata wal qixxaataa nyaachuu, dhugaatii wal qixxaataa dhuguu, exercise gochuu, uffata qabaachuu, sinii galee wantoota kana jenna. Isaan kuni fayyaa keenya guutuu gochuu danda'u. Akkasuma garuu irribi baay'ee barbaachisaadha. Irribaa sa'aatii 8 rafuutu nurra jira. Sa'aatii 8 yeroo rafnu sa'aatii 8 keessaa sa'aatiin 2 deep sleep ta'utu irra jira. Sa'aatiin 2 sa'aatii 8 keessaa deep sleep sa'aatii 2 hin arganna. Sa'aatii 2 deep sleep gaafa argannu deep sleepin kuni delta irra jirra jechuudha yeroo san. Delta irra jirra. Ilaa fakkeenyaaf amma lafa ribaaratanii kitaaba fuutanii dubbiftu. Kitaaba sanatu dubbisaa jirtanii irribi isinitti dhufaa. Kitaaba keessan lafa keessanii ibsaa keessan dhaabsitu. Yeroo kitaaba keessan dubbisaa jirtan sana siloo beettaarra jirra. Beettaa isa gadi bu'aarra jirra. Isa booddee gaafa ibsaa keenya dhaamsinee ija keenya jiruunfannee jennu satattenneetu alfaa keessa galla. Alfaa keessatu jirru irribi nu fudhachuudhaafi gaafa inni dhufee jedhu satatteneetu namummaan keenya maal keessa gala? Teettaa keessa gala. Teettaa keessa dhannee deep sleep keessa gaafa galu. Deep sleep sa'aatii 8 keessatti sa'aatii 2 fa'aa qofa. Deep sleep sa'aatii 2 sana keessa yeroo gallu delta keessa lindheerraa jechuudha. Delta keessa yeroo lindhu sana dhanni keenya maaluuf godha? Dhanni keenya ofuma isaatiin of haaressaa deema jechuudha. Seelii warri du'anii, seelii warri haaraan dhufanii iddoo isaanii galanii tarii miti akkasitti saayintistoonni baay'een agarsiisaa yeroo itti qeensi keenya guddatu, yeroo itti rifeensi keenya guddatu, ijoollee warri guddina hin dhaabne immoo yeroo itti guddinni isaanii dabalu yeroo itti guddatan jechuudha. Iddoon sun namummaan keenya hin haaraa jechuudha. Dadhabbiin kaleessaa hundumtuu nurraa urgufameetu nama haaraa taane deebinee kaane. Nunni kaleessa doojiitti turre, depression kaleessa, stress kaleessa, wallaansoon kaleessa, lolii kaleessa, dadhabbiin kaleessa, rakkuun kaleessa hundumtuu nurraa urgufamee sa'aatii 2 sana keessatti jireenyi keenya haara'eetu kaane jechuudha. Inni kun egaa irriba. Amma meditationiidhaan immoo meditationiin eessatti jalqabaa? Alfaa irratti jalqabaa. Alfaani meditation isa jalqabaati. Teettaa irra yeroo geenyu deeper meditation keessa galleerra. Delta irratti immoo deepest meditation keessa. Deepest meditation kana keessa gaafa lennu akka jirutti sammuun keenya, jireenyi keenya, neerviin keenya, seeliin keenya, niiroosiin keenya, nadni keenya hundumtuuyyuu maal ta'a jechuudha? Hin haaraa jechuudha. Iddoo haara'umsaati kun. Namooti meditationii kana keessa turanii tokko fayyaadhaan bara isaanii jiraatu. Na dhagaa turuutti. Fayyaadhaan bara isaanii jiraatu. 2 umurii isaanii yoo dheerate iyyuu aktiivii ta'anii sammuun isaanii aktiiviidha yeroo jiraatan hundumaatti. Amma gaafa yeroo isaanii gee biyya lafaa kanarraa deemanitti sammuun isaanii aktiiviidha, hojjechuu danda'u. Waggaa 80ttis hojjechuu danda'u. Waggaa 90ttis hojjechuu, gorsuu, barreessuu hin danda'u waan isin deemu. Waggaa 100ttillee, waggaa 120ttillee. Waa'ee umurii namaas yeroo nu itti kaafnu hin dhufa. Yeroo sanan isiniifidha. Garuu maaliif akkas ta'a? Jireenya keenyatu iddoo kanatti maal ta'aa jira? Haara'aa jirra. Dargaggummaan keenya naaraa, bifi keenya naaraa, sammuun keenya naaraa, beekumsi keenya naaraa, ogummaan keenya, hubannaan keenya naaraa, excitementiin keenya naaraa, jireenyi keenya hundumtuu hin haaraa jechuudha. Akkuma mee konkolaataa keessan oil change ji'a 3 or ji'a 6 qabdi. Dhattaniitu gaazii oilii gubate keessaa baaftaniitu oilii haaraatti nattu jechuudha. Oilii haaraa sana yeroo itti nattanii mootarri isaa suni, injiinni isaa suni zayitii haaraa sanaan naanna'uu jalqaba, socho'uu jalqaba jechuudha. Sagaleen konkolaataa sanaallee hin jijjiirama. Maaliif hin haareffamte? Qodaan moofaan keessaa ba'anii qodaa haaraa wanti ji'a 3tti, ji'a 6tti, waggaa 1tti maayilii amman erga deemedhame wanti haara'u jira makiinaa keessatti. So isaan kun hundumtuu yoo haara'anii makiinaan kun tajaajilli ishee laattu dabalaa, umurii ishee laattu dabalaa, sagaleen ishee gaarii ta'a, humni isaa dabalaatu adeema jechuudha. Kun sibiilaa fi kan keemmoo kana caalaa haara'utu sirraa jechuudha. 24 hours keessatti yeroon itti ati haaroftu jira. Kanaafitu yeroon hirribaa sun barbaachisa jechuudha. Sa'aatiin 2, sa'aatii 8 rafnu keessaa sa'aatiin 2 deep sleep sa'aatii 2 qabaannaan nama hin ga'a.
Deep sleep sa'aatii 2 argachuuf garuu sa'aatii 8 yookaan sa'aatii 6 rafuutu irra namni. Inni lammaffaan immoo kan namni keessatti haara'u amma guyyaa 7tu jira. Guyyaa 7 hojjetee namni guyyaa 1 boqochuutu irra jira. Guyyaa tokko sana yeroo boqotu torban keessatti immoo guyyaan tokko immoo maal ta'a? Guyyaatti ammas namummaan keenya guutummaan isaa deebi'ee haara'udha jechuudha yeroo haara'umsaati. Haara'umsa sanaa fi maaltu nu barbaachisaa? Deeltaatu nu barbaachisaa jechuudha. Irriba eeguun nurra hin jiru gaanuu. Meditationiidhaan deepest meditationii keessa gallee deeltaa keessa yoo galleenne jireenyi keenya kun amma haareetu fireeshii taanee deebinee waan gochuu barbaannu gochuu dandeenya jechuudha. Bizinesa keenyaa fi fayyaa keenyaa fi rileeshnshiippii keenyaa fi tajaajila addunyaaf laannuu fi walitti dhufeenya nuuf uumaa gidduu jiruu fi waan hundumaatti iyyuu deebinee fireeshii ta'uu dandeenya jechuudha. Heelziin keenya health restoration is iddoo kanatti. Health restoration. Akkuma siladhee fayyaan hir'ateera yoo ta'e nagaan fayyaan hir'ateera yoo ta'e fayyaan sun deebi'eetu restoration ta'a fi fayyaan kee guutuu ta'a jechuudha. Dhukkuba kamitti iyyuu ofii kee fayyiftee deebitee jiraachuu dandeessa. Umurii dheeraatu immoo jira ammas iddoo kana. Waa'ee umuriis kaaseera. Umurii dheeraatu jira. Jireenyi keenya haaraa waan deemuu fi umurii dheeraatu jira jechuudha. Highly advanced awareness. Iddoo itti sadarkaa olaanaa sadarkaa ol kaa'aatti lafa nuti quba qabaannudha. Awarenessiin keenya baay'ee guddaa ta'a. Waa'ee waan hundumaa aware ta'an. Waa'ee planet Earth irra jirru, waa'ee uumamaa, waa'ee uumaadhaa, waa'ee yuunivarsii kanaa, waa'ee kee, waa'ee nama kan biraadhaa, waa'ee addunyaa keessa jiraattu, waa'ee addunyaa kana booddee dhufuudhaaf jedhu hundumaa aware taata. Sammuun kee kuni baay'ee bal'ate jechuudha. Hir'inni hanqinni addunyaa kanarra kan jirre barte jechuudha. Sodaa malee jiraachuu jalqabda jechuudha iddoo kanatti. Sodaa malee yaaddoo malee jiraachuu jalqabda. Abdii kutannaa malee jiraachuu jalqabda. Rakkinoota hundumaarra ol baatee rakkinoota gararraa jiraachuu jalqabda yeroo kana. Eessaa dhufe kun achi sammuu kee keessaa maal gochuudhaani deeltaa steetii yookaan deeltaa bireen weevii keessa galuudhaanitu inni kuni argame jechuudha. Akkasuma immoo super healingiitu taas keessatti super healingiin waan akka kaansariitti. Kaansarii ji'a jaasii hafee jedhanii yoo sitti manii meditationii naa wajjin godhi kottuuti. I can help you. Meditationii godhi super healingiitu iddoo kanatti ta'a jechuudha. Torbanii lamatti, torban tokkotti, torban sadiitti, torban ja'atti saxettee kaata kaansarii kee hundumaa keessa. Humna of fayyisuudhaa qaba namummaan kee. Humna uumamumaan of fayyisuudhaa qaba. Kana duwwaayyuu immoo miti. Uumaan immoo si keessaan hojjeta. Uumaan si keessaan hojjeta. Divaayiniitu jira. Ala kana divaayin paaworiitu jira. Kan si keessaan hojjetu, kan nama hundumaatiin hojjetu, namoota kan barbaadu ittiin hojjechuudhaaf ofiisaatiif hafuura ta'ee qaama kan barbaadutu jira. Ati immoo hafuura qabda, eenyummaa hafuuraa qabdanneerraa eenyummaan hafuuraa keessanii divaayin paaworiidhaa wajjiniin walitti dhufee hiilingii addaa argachuu dandeessaati. Kanaaf meditate yoo goote ganama guyyaa galgala yeroo malee meditate yoo gooteetti dhukkubi kee melt out godhee bifi kee haara'ee rifeensi kee sirraa caccabe deebi'ee sii godhatee ka'uu dandeessa jechuudha. Warri paralyzed taatan super healingiitu jira deeltaa keessa. Paralyzed warri taatan miilli keessan socho'uu warri dide wiilcheriirra kan jirtanii dookteriin keessan deemuu hin dandeessan kan isiniin jedhe duddi keessan cabee socho'uu kan hin dandeenye mataan keessan kan isin badde sammuun keessan hojjechuu kan dide wanta garaa keessa kan jirtan dhukkuba complicated ta'e keessa kan jirtanii abdiin hin jiru kan jettanii super healingiin kan inni itti keessatti ta'u deeltaa iddoo jedhamu brain wave kana keessatti. Kanaafati ofii kee gargaartee deeltaa keessa yoo of galchite ofii kees fayyiftee namoota warra kaanis gargaaruu dandeessa jechuudha. Iddoo kana iddoon ati itti eegamtu deeltaa. Kanaaf har'a beeltaarra jirtaa rakkoon qabu irratti hojjedhu deeltaatti gadi bu'i. Deeltaarra jirtaa deeltaarraas dhuftee teettaarra galuu dandeessaa. Teettaarra jirtaa teettaani gaariidha. Alfaanis gaariidha. Garuu deeltaa immoo wayyaa. Deeltaan 0.5 to 4dha. Frequency'n isaa baay'ee frequency gadi bu'aadha. Jireenyi kee tasgabbaa, jireenyi kee nagaa, jireenyi kee gammachuun guutuu, fayyaan kee iddoon itti
restored ta'uudha, iddootti haareffamtuudha, humni kee haareffama, beekumsi kee haareffama, immune systemiin kee guddaadha, meditation isa deepest keessa jirta, iddootti saayintistoonni bu'aa baay'ee qaba kun jedhanii nutti maniidha. Dreamless deep sleep keessatti isaa wajjiniin waan ati connect gootuudha kuni. Kanaafiyyuu unconscious ammoo gara super conscious yerootti dabartuudha waan ta'eef super conscious mind dhaan jiraachuutti kaatachuudha. Awareness kee baay'ee highly advanced ta'a. Awareness kee waa'ee waan hundumaa beekumsa qabdachuudha. Yeroo sana daangaa akka hin qabne, unlimited akka taate, infinitive being akka taate ofii kee baraa deemte jechuudha. Eenyummaan kee sirriin iddoon itti si mul'atudha jechuudha. Iddoon kuni kanaafuu isa kanarratti walii wajjin hojjannaa jechuudha. Erga isa kana finnee booddee gara kamittiin isin dabarsaa? Gara meditationittiin isin dabarsa isa taanutti.